nama barrimite isa qobaa deemu kan qobaa gungumu harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota Nuuroo Channel Tuubii viidiyoolee babbareedoo boorsiisoo fi bashannansiisootaan hedduusaa qabatee isin dhufee jira. Nooliin turaan affeerraa kooti. Viidiyoon isa kiyyaadhaa ka jalqaba reaaktiin godhu viidiyoo keekiyaa badhaadhaa sirba yookiin weelluu keekiyaa badhaadhaa isa haaraa madaqoo jedhuudhaan kan dhufe. Itti aansuudhaan yeroo biraallee viidiyoolee garagaraa reakshiinoota garagaraa ni hojjedha. Nuuroo Channel Tuubiin jalqabee jira. Kanaafuu kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya subscribe share like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Gamanumaan gara sirba keekiyaatti. Shan daddaqaa shan asgeenne shan daddaqaa shan dandeenne akka waaqaa har'a geenye. Biqiltuu kan dursu nageenya hambaa anola coloonqooti dirmammuu qabna sirna mootii. Loltuu sabaa quuqamuu feetu fakkeenyi Magarsaa Geetuu kan gaafa artist Hacaaluu Hundeessaa wareegame yeroo Jawaariin faa qabuuf ta'an uffata baafatee uffata waraanaa ka jara baafatee boo'e isaanii I think isaan fakkaata isumallee. Yoo hiitee aduun dhiite. Safety isaatiif ta'e hin beeku garuu background fayyadame garuu background illee bareeda.
Sirba kanarratti walaloo fi yeedallooleen keekii badhaadhaati. Waaw, keekii badhaadhaa dandeettii cimaa qaba. Ammas itti fufii jenna. Keekii badhaadhaa yeroo rakkoo sandee kan sagalee nu ta'aa ture hadhas sagalee ta'u jira. Subscribe, share, like gochuudhaan jajjabeessaanii viidiyoo isaallee ilaalaa sirriitti akka kan duraatis riikaardii cabsuu qaba jechuudha. Biyyan gabbanne foon hayyuu nyaattu. Dhukkuba siyaasaa dawaa yaalaa qooda qileenxoof qallitti ilaalaa. Waaw. Tokko baachuu. kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya YouTube keenyallee subscribe share like gochuudhaan nu jajjabeessa. Channel keenya yeroo dheeraadha qabaname garuu ammoo kan itti hojjetu jiru amma warroonni maatii keenya taatan share like gochuudhaan namoota biraatitti akka share gootan gamanuma nasnafeera. Warroonni haaroo taatan subscribe share like gochuudhaan nu jajjabeessa. Maatii keenya ta'a commenti nu barreessa. Yeroo jalqabaatiif jechuudha kan react godhe itti fufa jechuudha. Viidiyoolee babbareedoo bohaarsiisoo bashannansiisoo ta'an hedduusaa yeroo dhiyoo keessa qabadhee isin dhufa. Galatoomaa. Bye bye.